أن جلدو قمتشون كوس إسات الراوتم قمتشون واقعيو كان اتراوتم قمتشون واقعيو كان إني واقعيو اتن راوتو كان إني تراوتوس كان قمتشو واقعيو اتن راوتوس كنو ilmako isa kana isa dhagaa ittiin jedhe isa argan mul'aticha caalaa duumessa surraa qabu sana caalaa waan isaan sodaachisu sana sa argan sana caalaa sagalichis duumessicha keessaan dhufe sagalichis duumessicha keessaan dhufe ilmako inni an jaalladhu ilmako inni an fedhu inni jaalladhu jaallachuu qofaa miti gammachuu koomoo kan isatti raawwadhu gammachuu koomoo kan isaan raawwadhu isa kana waaqayyo ilmasa Yesus Kristosin gammachu taraawwata waaqayyo ilmasa Yesus Kristosin gammachu raawwata gammachun waaqayyo ilmasa Yesus Kristos gammachun waaqayyo lafarrat gammachu waaqayyo waaqarrat gammachu waaqayyo lafaagadit إنني إتن راوتو قمتشو واقعيو كنني إتني واقعيو قمتشو سافيت عن بافتو قمتشو واقعيو فيت عن بأمس كنرغتو كرا المسا يسوس كريستوس وانتف كنو إسادقا kanan gammachuu koo itti raawwadhu isa kana kuno isa dhagaa kanaaf gammachuu waaqayyo Yesus Kristos gammachuun keenya ayyaana waggaa miti gammachuun keenya nyaataaf dhugaatii miti gammachuun keenya barri gaddaramuu dhiise miti gammachuun keenya yeroo hundumaa isa waaqayyotti gammadeetti gammaduudha gammachuun keenya ganama guutuudha gammachuun keenya galgala guutuudha gammachuun keenya isa waaqayyotti gammade isa waaqayyo gammachuusaatti raawwate isa waaqayyo gammachuusaa isa raawwatu ilma isaa Yesus Kiristoosi namoonni biyya lafaa gammachuun isaanii isa waggaa haaraa dhufuuf jedhu simachuurra jiru sirba qopheessaniiru seremoonii adda addaa qopheessanii waggaa kana simachuudhaaf achuma immoo gammachuu isaanii raawwachuudhaaf amma qophaa'aa jiru anaaf isin waan qophoofnu qabnu qophaa'ee dhumeera waaqayyo waggaa 2000 fuuldura gammachuu qopheesseera waaqayyo waggaa 2000 dura gammachuu fedhasaa kan ta'e qopheessee gara biyya lafaatti ergeera gammachuun kun isa waaqayyotti gammade waan ta'eef nus gammachuun keenya ilma waaqayyooti gammachuun keenya isa isaan nuuf raawwatame miti gammachuun keenya isa waaqayyoodhaan waan barbaannu nuuf hojjetame miti waaqayyoon karannee nu hojjetameera waaqayyoon gaafannee gaaffiin keenya deebi'eera waaqayyoo fuulduratti karannee waaqayyoo dhimma keenya raawwateera isa kana miti gammachuun keenya gammachuun keenya ilma waaqayyoo mataadhuma isaati gammachuun ilmi namaa Yesus qofaadha
inni nuu raawwatame isa yerooti inni nuu xumurame isa yerooti inni nuuf hojjetame isa darbu inni nuuf hojjetame isa irraanfatamu inni bara baraa inni bara baraa gammachuu keenya ta'e Iyesuus isuma harka keessa ol kaasaati Iyesuus gammachuun keenya isa namni waan gooftaan ta'etti gammadee jiraatu gammachuu gooftaan beeku gooftichumatu ko gammachuudha waaqayyooti jedhe elaa jedhe mucaan koo yookiis ilmi koo inni gammachuutti raawwadhu isa kan waaqayyotti gammadeessa jechuudha inni waaqa kana samaayii lafa kana diriirse bishaan kana lafarratti hojjete lafaa gaditti kan jiru hundumaa irratti kan hojjete waaqayyoo eenyutti gammada ilma isaatti gammada galanni waaqayyoof haa ta'u Maatiyos boqonnaa 25 maqaa kee natti himi waaqayyo si eebbisu arruman si argee fuula kee eebbifamii 20 kaasee amma 21tti naa dubbisi xurutti dhaggeeffadhaa lakkoofsa 20 19 yookaan neeyyuu gooftaan hojjetoota sanaa jedha yoo gubbaadhaa kaaftes natti tola gubbaadhaa naa kaasi meeqaa naa kaaftaa 14 kaasi xurutti dhaggeeffadhaa Yesuus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti inni hojjetoota isaa waamee horii callaa qaba ture itti kennatee akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000 isa kaanitti meetii 2,000 isa kaanittis meetii 1,000 kennee biyya fagoo deeme gooftaan isaanii namichi inni meetii 5,000 fudhate si'uma sana dhaqee ittiin bitee gurguree inni meeqa furate inni 5,000 furate meetii 5,000 buufate inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufate namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isaa maal godhe awwaale jedha 19 gooftaan hojjetoota sanaa yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufee horii isaa isaanirraa kaa'ate lakkaa'ate namichi inni meetii 5,000 fudhate kan biraa meetii 5,000 fidee dhufe yaa gooftaa meetii 5,000 anatti kennattee turte ilaa ani immoo meetii 5,000 buufadheera jedhe gooftaan isaa immoo ba'eessa goote hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nanaa ati waan xinnoo irratti amanamtee ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba gammachuun gooftaa keetti jiraatutti gali jedheeni waaqayyo si eebbisu maqaan keenya Tolosaa Toliyyee na jedhame maaloo harka keessa na dirsa dhugaadha Toliyyee jedhame hin dubbisamiti waaqayyo si eebbisu Tolish akkuma amma dubbifanne namichi tokko tureedha Yesuus namni kun hojjetoota qaba ture hojjetoota 3
asirratti dubbata macaafni qulqulluu. Meeqa akka qabuun dubbatu garuu waa'ee hojjetoota isaa sadii dubbata. Kanaaf maal jedhaa? Biyya fagoo dhaquudhaaf yaale, biyya fagoo dhaquudhaaf kaayyeffate. Meetii isa tokko waamee meetii 5,000 itti laate jedha. Isa tokkotti immoo 2,000 itti laate. Isa tokkotti immoo 1,000 itti laate. Gaafa gooftaan isaanii iddoo dhaqee gaafa deebi'ee dhufuu inni 5,000 fudhate. Yookiis immoo inni gooftaan isaa 5,000 itti kenne achi as ba'ee yaa gooftaa koo meetii 5,000 naaf yookiis immoo natti laattee turteetta. Meetii 5,000 ittiinan nagade, ittiinan bu'aa buufadhe, ittiin nagadee meeqan buufadheen 5,000 buufate. 1,000 meeqa harkatti qabatee gara gooftaa isaatii dhufe? 10,000 qabatee gara gooftaa isaa dhufe. Akkasuma immoo inni meetii 2,000 fudhatee meeqa buufate? 2,000 buufate. 2,000 buufate. Mee isa gaabbaa 1,000 nannu isa boolla qotee awwaalee bira nannu inni awwaalame awwaalamaadha. Inni himnas waa'ee jarreen kana lamaan ilaalla. Lachuun isaanii dhufanii kana buufannee jedhanii gooftaa isaaniitti kennan. Abbaan 5,000 5,000, abbaan 2,000 2,000 itti dabalanii inni kun 10 inni kun 4 fidee dhufe. Kanaaf gooftaan isaanii akkasittiin jedhee tokkoffaa ba'eessa goote ittiin jedheen. Maal goote? Ba'eessa goote. Ba'eessa goote jechuudha isa duraatiin. Lammaffaa moo akka jedheen hojjetaa gaariidhaaf amanamaadhaa jedhee dubbateen. Hojjetaa gaarii inni amanamaa jechuu isaati. Hojjetaa gaarii amanamaa nana jedhaan. Sadaffaa waan xinnoo irratti amanamteedhaan. Waan meeqa irratti? Xinnoo irratti amanamte. Sadaffaa marfaffaa waan guddaarramoo maalan godhe? Sin dhaabeedha. Isa kamitti waan amanamteef? Xinnoo irratti waan amanamteef waan guddaarra sin dhaaba. Shanaffaa akka jedhaa. Shanaffaa gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti. Nagaadhaan maal godhe? Gali. Gooftaan isaa maalitti jiraachaa jira? Gooftaan maalitti jiraachaa jira? Gooftaan waaqni itti jiraachaa jiru sanatti maal godheedha gooftichi? Itti galiidha. Kanaaf qabxii shanan kana hunda isaa ilaaluu hin dandeenyu. Garuu achi keessaa waan guddaa tokko achi keessaa baafadheen isa irratti xinnoo ishee dubbadha. Inni kunis isa qabxii sadaffaarra jiru. Waan xinnoo irratti amanamaa kan taate isa jedhu sana. Waan xinnoo irratti amanamaa kan taate. Waa'ee maalii dubbata? Waa'ee amanamuu dubbata. Amanamuu nama kana isa duraa jechuudha. Isa lammaffaa hin kaafnu, isa sadaffaa isa awwaalis hin kaafnu. Asirratti waan inni ittiin nagadee buufatee fi ati hojjetaa gaarii nanaa amanamaa nanaa ittiin jedhaan. Tokko achumaan maqaa lama kenneef ati hojjetaa gaariidha. Achumaan immoo amanamaadha jedheen. Soo maal gooteetti? Nagaddee yookiin daldaltee maal gooteetti? Buufteettaa jedheen. Kanaaf ati hin kassarree daldalteettaa bu'aanaa buufteettaa. Kanaaf ati gara gammachuu gooftaa keetitti gal.
iddoon taa'umsa keetii iddoo gammachuuti. Oolmaan kee iddoo gammachuuti. Ba'uun galuun kee iddoo gammachuuti. Yeroo hundumaa jireenyi kee iddoo gammachuuti. Irraan deebi ammas boqonnaan kee galgalas ganamas iddoo gammachuuti. Iddoo eenyu jiru? Iddoo eenyu jiru? Iddoo gooftaansaa inni gammachuu qabu sana iddoo inni jiru sana achi jiraadhu ittiin jedheen. Maaliif? Nagaddee buufatteet. Waaqayyo arra daldaltuu barbaada. Naggaadee. Na dogaartu. Nageenye. Maal jechuuf jira namichi kun? Gooftaan warra waaqeffatu bichaa miti kan inni barbaadu. Warra faarfatee galuu qofaa miti kan inni barbaadu. Warra bu'aa buufatan barbaada. Eenyuudhaaf? Warra gooftaa isaanii bu'aa buusan. Gooftaa isaanii bu'aa buusan. Warra bu'aa gooftaa biraa barbaachuu warra dhufan qofaa miti. Warra gooftaan waan isaaniif hojjete sana fudhatanii warra galan qofaa miti. Waaqayyoo daldaltuu mana isaatii barbaada. Warra kam? Warra Waaqayyoo bu'aa buusan. Haalleluuyaa, ameen. Warra Waaqayyoo bu'aa buusan. Maal inni bu'aan kun? Filiphos boqonnaa 2 irratti sitti hima bu'aa kana. Bu'aa warra buufatan. 2-4 akkas jedha. Ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkoof walii galuudhaan gammachuu koo anaaf fiixaan baasa. Eenyu jedha? Phaawulos. Maal jechuudha? Ani bu'aan barbaada isinirraa. Isin tajaajileera. Yeroo koo kennee isin tajaajileera. Qorra keessa dhufee isin tajaajileera. Yeroo gaarii ta'ettis yeroo gaarii hin taanettis dhufee isin tajaajileera. Sababii kanaaf gammachuu koo kan isin fiixaan naa baaftanii naaf bu'aa buusaa. Nama tokkotu akkas jedhee dhiyoo kana dhugaa naa ba'e. Akkas jedhe. Nama inni biyyatti gooftaa akka inni fudhatu kan godhe namni kun biyya Kanaadaa Kaalgaarii jira. Dhiyooma kana dhugaa naa ba'e. Tajaajilaan inni gara gooftaatti isa fidee biyya jira. Namni kun biyya kana dhufee jireenya xuruu jiraachaa jira. Dhugaa naa ba'e gaaf tokko nan bilbileef jedhe. Abaluu beektaa jedhee dubbachuun barbaachisu. Gaaf tokko keessa kootiin yaachisennaan waa gochuuf hin barbaade. Kanaaf yaa abaluu abee nagaa keetii nagaa, fayyuma keetii fayyaa. Waan ati feetu waan barbaaddu si bitee si erguun barbaada, si gammachiisuun barbaada. Kanaaf maal si godhuu jedhee bilbilee gaafate. Jennaan maal akka inni jedhee beektaanaan jedheenaan ilaamee jedheenaan gammachuun koo isa tanaa bittu wayyaas miti jedheen, caammaas miti jedheen, dalarii Kanaadaas miti jedheenaan gammachuun koo ati mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha. An kana fedha ittiin jedhe. Gammachuun koo isa kana. Kanaaf mana gooftaa keessa teessee warra bu'aa buusan. Kanaaf akka jedha Phaawulos bu'aa tokkoffaan akka jedha gad of deebisuudhaan fuula gooftichaa duratti deddeebi'aa yoo kana ta'e bu'aa naa buuftu. Gammachuun koo isiniin fiixaan naaf ba'a isinitti warra Filiphisiin.
لما فا أكجدا warra kaan ofirra kan caalu obboleessa koo obboleettii koo aanarra kan caalu isheen narra caalti inni narra caala jedhiiti of lakkaayee haloo na dokaartu obboleessi koo obboleettiin koo aanarra kan caaltu inni kan narra caalu jedhiiti yoo of lakkooftee eenaan bu'aa buusaarta mana waaqayyoo keessatti jedheen nagadaa jirta daldalaa jirta inni sadaffaan akkas jedha inni sadaffaan gooftaaf mana waaqayyoo keessa teessee hin daldalta taanaan warra kan biraatti kan tolu ilaalu namni gooftaasaa waaqeffatu namni immoo gooftaasaa beekee inni isin jireenya gooftaatti jiraattan akkan isinitti gammadu yoo barbaadan jedheenaan elaameedhe kan hiriyaasaatti tolu kan obboleessatti tolu kan obboleessa isaaf obboleettii isaatti tolu haa ilaalu kan ofii isaatti tolu qofaan ilaalin jedha dhugaartumni kan eenyutti kan tolu obboleessa koofti kan tolu yoo kana ta'e bu'aa buuftu jedhaan arfaffaa Filiphos boqonnaa afur jiran arfaffaan immoo Filiphos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 akka jedha yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deddeebi'ee jedha ammas irra deddeebi'ee yeroo hundumaa dedduukartu yeroo kam yeroo hundumaa meerka keessa mirgaa alkaasaati yeroo hundumaa jedhame yeroo hundumaa gooftaa keessatti maal godhaedha gammadaa yeroottis yeroo maleettis yeroo isinii mijattus yeroo isinii mijachuu baatus haalli yeroot gaarii ta'es haalli yeroo gaarii hin taane keessattis yeroo hundumaa eenyutti gammadaa gooftaatti gammadaa gammachuun mana keessanii gammachuun jireenya keessanii gammachuun bultii keessan keessaa yeroo hundumaa eenyu haa ta'u gooftaa ta'u mata dureen dhimma keessanii yeroo hundumaa gammachuunsaa eenyu haa ta'u gooftaa ta'u gaaffiin mana keessan keessaa isa deebi'e sanaaf isin hojjetaneef isiniif hojjetame raawwatame sana caalaa gammachuun keessan kan eenyu haa caalu inni kan gooftaatti gammadan san haa caalu inni kan gooftaatti gammadan san inni guddaa ta'u mana keessan keessaa gammachuun keessa isa gooftaan isinii godheetti bituun ta'ini gooftichatti gammadaa haalleluuyaa harka isa ol kaasaati mee haalleluuyaa jedha tokkicha mee harka isa ol turkutaa waaqayyoon galateeffadha. Kanaaf amanamummaadhaan yeroo hundumaa gammachuun keessan gooftaatti dabalee yoo ta'e bu'aa buufattu mana keessanii bu'aa buufattu dhala keessanii bu'aa buufattu waan isiniif ta'e miti isa sanaaf hin gammannu galateeffannu jechuu miti garuu gammachuun keenya oriijin inni guddaan gammachuun keenya eenyu ta'uu qaba goofticha ta'uu qaba amanamummaa macaafa keessa macaafa kakuu moofaa keessaa attanii ilaaltanii seera lakkoofsaa boqonnaa 12 akka jedha 12 maal jedha macaafni kan jedhu Museen fuula waaqayyoo duratti gara laafina kan qabeessa ta'e taa'eera jedha. Attanii ilaaltan seenaa sanatti ilaaltanii obboleessi Musee Haroon obboleettiinsa Maariyaam Musee irratti dubbataniidha. Musee irratti guungumaniidha. Musee irratti haasaan hin hamatanii jechuudha. Karaa biraa obboleessa isaanii jechuudha. Yeroo isaan
obboleessa isaanii irratti dubbatan isaan hamatan sana eenyu dhagee? Waaqayyo dhagee. Namni tokko dhagee. Abbaan dhimmaa iyyuu dhagee. Silaayyuu abbaan dhimmaa isatti dhagaa. Namoonni baay'een abbaa dhimmaa an keessan hin godhatanna abbaan dhimmaa koo Waaqayyo taanaan isa dhagaa. Kanaaf abbaa dhimmaa utuu hin ta'in kan dhageef eenyu? Waaqayyootu dhageef. Waaqayyo dhageetu gubbaadhaa gadi bu'eedha. Gadi bu'eet akka jedha gara eenyu dhufe? Gara teentii yookiis immoo dunkaana Harooniif dunkaana Maariyaam dhufeetu akkasittiin jedhe. Garbicha koo Musee irratti dubbachuudhaaf hin sodaattaniitiin jedhe. Inni abbaa barbaadan raajii barbaadan fidaa raajiidhaan isaan wajjin dubbadhu. Mul'ataan isaa wajjin haasa'u. Barbaadan immoo abjuudhaan isaa wajjin haasa'u. An maalii akkamittiin wajjin haasa'edha? Anaaf garbichi koo wal cina teenyee afaanii walitti haasofna. Maaliif jennaan goodaatti akka jedha? Maaliif jennaan inni mana koo hundumaa irratti maaliidha? Amanamaadha. Waan mana koo irratti amanamaa waan ta'eef ani isaa wajjin haasa'a. Haasaa isaa wajjin qaba. Eenyu kan akka jedhu Waaqayyo. Waaqayyoo nama hiriyaa godhata. Waaqayyoo nama fira godhata. Waaqayyoo nama wajjin haasa'u nama mataa isaatii godhata. Nama attami? Nama amanamaa. Kanaaf akka jedhe sagaleen Waaqayyoo sagalee isaatiin gara isaanii dhufee itti dubbate akka jedhe inni mana koo hundumaa irratti amanamaadha. Iddoon itti hin amanamne hin jiru. Iddoo hundumaatti fiitii godhaa'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gooftichi maal jedhe? Ati jedheen ati hojjetaa gaariidhaaf amanamaadha jedhe. So maal gochaa jirta? Bu'aa buusaa jirta. Bu'aa buufteedhaan isa kana kan ofaa otoo hin ta'in jedhe inni kun iyyuu xinnoodha. Amma waan guddaarran si dhaaba. Maaliif? Waan amanamaa taatee fi ani iddoo guddaarran si dhaaba. An saba guddaan si godha deemanii Waaqayyo Abrahaamiidhaan. An saba guddaan si godha. Maaliif? Sabni lakkaa'amuu hin danda'amen si godha. Saba guddaa godha. Namni lakkaa'uu hin danda'u. Sababii keetii fi sabni biyya lafa hundumtu maal hin ta'u? Hin eebbifamu. Maaliif? Ati amanamaa waan taateef jedha Waaqayyo. Amanamaa waan taateef. Haleluuyaa. Laphee nama boqochiisa. Jennaan Waaqayyoo hin eeggame. Maariyaam lamxiin rukutamte. Haroon gaafa Maariyaamin ilaalu lamxii taateetti fuute. Maaloo yaa gooftaa jedheetu Haroonin obboleessa isaa Museen maaloo jedheen kadhadhu kadhannaan kenna gamatoo Waaqa wajjin haasofta. Atoo amanamaa waan taateef yeroo hundaa Waaqa wajjin haasaa qabda. Maaloo jedhee gara isaatti bu'een Museen as galagalee yaa Waaqayyoo jedhe. Dhimma hin qabu waa'ee isaa. Maaliif lamxiin rukutamte jedheetu waa'ee ishee kana ta'e macaafni qulqulluu akka jedha. Abbaan ishee yoo dhufee aan cufatti tufeeyyuu jedhe lamxi kanarraa hin kaasu jedhe. Maaliif Maariyaamii lamxiin rukutamte kan hamate oolachuu isaaniiti Haroon maaliif hafee jedheen gaafadhe yeroo baay'ee. Kan dubbii kana kaasee Maariyaamiin ta'e hin haftu. Tokko asitti maa abbaan dubbii kana isa qofaatti hojjetaa Waaqayyo. Isa qofaatti hojjetaa Waaqayyo nutti soo hojjeteera. Ani faarfannaan barsiise mini waaqeffannaan jalqabsiise mini saba waaqeffannaan benneen galaana diimaa gaafa caani waaqeffannaa kan jalqabe eenyudha? Maariyaam mini kabaroo fudhadheetti kabaroo walitti rukuteetti kabaroo walitti rukutee saba Waaqayyoon hin benne akka isaan Waaqayyoon waaqeffatan nama godhe. Maali Museen maa inni maal jedhe beektaa
arrabisa yuutu anatu hikaafee ture jedheen haroonii mas galagalee utuun jiru teemmoo naqum hojii waaqoon hojjetu maayinnaan arrabasa xaxamaadhaa jedhe nama saarraa xabaa sakiin geessanaaf eenyu dhagaa bakka dhagaa jechuudhaaf tafaddibu bichina keessa ilaalaati waaqayyo nama dhagaa jedhamee ilaalaati kana keessa harkaan qabaan jenne haa ta'u barri isheen harkaan qabaa sunis immoo yeroo dhorkomtu turte amma garuu nayyamama galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf maariyaam lamxiin rukutamte jabeessitee waan dubbattee natti fakkaata hamee kan dubbii kana gadi jabeessitee waan cimsitee dubbatte fakkaatti galanni waaqayyoof haa ta'u daani'el boqonnaa ja'a isa dhumaa dubbadheen gara sana karnaattan deema yeroo xuru qabna waaqichaan awulfaatu ammayyuu 10 yeroon daani'el boqonnaa ja'a boqonnaa ja'a lakkoofsa 1 kaasee tolasaako tolushaako eebbifame ka'ime eebbifamaa nama ka'e dhaabadhu be shoo mataan kun makkamit irraa bareede beektu dhugaa irrumaa bareede hin calaqqisa dibata wayii qaba fakkaata matichi boqonnaa ja'a akka gootu tokkumaa kaasii baracha bara daariyoos sana kaas daariyoos bara inni moo'ee jiru sana hedhiiti dhaggeeffadhaa yookiis caqasaa nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchanii fi namoota 120 hojii mootummaa irra dhaabuu hin jaallate isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee irra kaa'e isaan irratti immoo namoota 3 maal godhe mataa godhee irra kaa'e namatu namarratti mataa ta'a mataa godhee irra kaa'e dhaggeeffadhaa warra sadanii keessaa tokko Daani'el ture warra sadan keessa warra mataa namaa irra taa'e jechuudha warri kutaa mootummaa isaa tolisha warra mataa namaa irra taa'e mootichi warra mataa namaa irra kaa'e keessaa tokko eenyu ture Daani'el ture warri kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojiin mootichaa akka hin hir'anneef wanta itti gaafatamanii fi warra sadan kanaaf deebii hin kennu ishee Daani'el kun afuuraan hundumaa irra caalu Daani'el kun warra mataa namarra kaa'ame keessaa Daani'el kun immoo warra sadan keessaa hun caalaa jedhama waan qabuu fi maal qabeedha Daani'el kun xuruuxxina dhaggeeffadhaa mee Daani'el kun jedhame Daani'el kun ishee afuura hundumaa irra caalu waan qabuuf afuura hundumaa irra kan caalu waan qabuuf kamirra kan caalu afuura waan hundumaa irra kan caalu waan qabuuf waan biraa qaba jedhu macaaf addumaan bahee beekumsa caalaan jedhu macaaf qabeenyaa caalaan jedhu macaaf afuura isa kamiin qaba isa biyya lafaa kana moo afuura waaqayyoo isa hundumaa irra caalu waan qabuuf ameen haleluuyaa abboon daldaltuu gaariidha Daani'el ishii bu'aa buusa maqaa waaqichaa biyya sana biyya ormaatti waamsisa itti nafuuf tolishaako addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame hundumaa caale jaran mataarras kaa'ame hin caale maal namichi mataa eenyu farra biyya 120 warra kutaa kanarra hundumaarra warra bulchanirra mootichi maal godhe mataa godhe irra kaa'e sadan keessaa ammoo inni immoo afuurri isaa ammoo afuura hundumaa caaluu qabaa amma mootti deebisee maal jedha sadaffaa maal jedha kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaa irra isaan
mootummaa isaa irra isa dhaabuu yaade. mootummaa saarra warra sadan keessa ammas maal gochuu barbaade caalchisee dhaabuu barbaade. Ofittaan seesa dhaabuu barbaade jechuudha. Eeshi tolish. Yommus warri mataa ta'an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan warri 100 biyya 120 bulchan jechuudha. Baay'ina qabu baay'isanii. Yoo nu caalu baay'ina isaanii galma kana keessa namoota jiran caalu biyya 120. Eeshi tifuufi tolish. Yommus warri mataa ta'an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan dubbii mootummichaa ilaaluu keessatti karaa ittiin Daani'eel irratti ka'an barbaadan. Eeshi. Garuu inni amanamaa waan tureef. Wanti inni irraa kaate yookiis balleesse waan balleesse tokko waan hin jirreef. Maaliif amanamaan waan balleessu, amanamaa harkatti waan badu, amanamaan hin buusa, amanamaan daldaltuu gaariidha Waaqayyoof. Amanamaan Waaqayyoo bu'aa buusee mana Waaqayyoo keessatti bu'aa laata. Waaqayyo duratti amanamaa waan ta'eef irra na dibachinaa kaaseetiif toolishaako. Kanaaf jarri balleessaa ittiin isarratti ka'an karaa hin arganneedha. Amanamaa waan ta'eef isarratti waan ittiin ka'e, isarratti waan ittiin ka'an hin arganneef. Hin arganneef dafeensa dura deemen itti naafuuf. Kanarratti jarri kun karaa wanta seeraa ina jarri kun eenyudha isaanii? Jarra warri dubbii nama barbaadu. Karaa wanta seera Waaqayyoo irran deebi'a. Jarrattiin kun jarra warra nagaan ta'an. Jarrattiin kun warra ijoollee Waaqayyoo dubbii barbaadan. Itti fufi. Kanarratti jarri kun karaa wanta seera Waaqayyoo isa ilaalu yoo barbaanne malee nuyi karaa ittiin Daani'eel amma karaa argannuu qabna jedhan. Abet. Waligalini walga'isaanii harka walitti rukutan karaa arganne ennaan kamennaan karaansa. Karaa wanta seera Waaqayyoo isa ilaalu yoo barbaanne karaa seera Waaqayyoo isa kan ilaalu yoo ta'e irraa kan hafe isa argachuu hin dandeenyu. Maaliif biyya hundumaa irratti beekamaadha. Namichi maaliif bu'aa buuftuu gaarii bu'aa buusa amanamaa waan ta'eef yeroo hundumaa daldala Waaqayyooti naftichi. Kanaaf karaan itti argannu tokko jira ennaan karaa seera Waaqayyoo ittiin eegan. Maaliin karaa inni seera Waaqayyoo isaa wajjin kan maayin ennaan maaliin itti fufi. Egaa warri mataa ta'anii fi warri kutaa mootummaa bulchan kun wal ga'anii gara mootichaa dhaqanii. Yaa Daariyoos mootii bara baraan jiraadhu. Yaa Daariyoos yaa mooticha. Abeet saaduu beektu. Namni isin saadee beeka. Beektu saaduu kana. Abeet. Haleluuyaa. Warra nama saadan jechuudha. Hin saaduu mooticha Daariyoos hin saaduu jarreen kun hamtuu. Warra seera Waaqayyoo morman. Warra amanamummaa Waaqayyoo fuuldura dhaabatanii warra morman saadduun hin saadde akka jette jedhime gara mooticha Daariyoos dhaqanii. Ati mootichi namni hamma guyyaa 30 gara kee duwwaatti malee gara Waaqayyo tokkootti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee gara Waaqayyootti malee gara maalitti? Gara Waaqayyo tokkootti yookiis gara nama tokkootti gara Waaqayyo tokkootti yookiis gara nama kadhata tokko illee dhiyeessee boolla leencaa keessa akka buufamu abboommii dhaabbata baaftee isa ittifame kanas cimsitee
hojii irra akka oolchituuf. Tolish koi. Namni tokko iyyuu amma guyyaa soddomaatti waaqa inni qabus waaqa inni hin qabnes gara waaqa isaatiitti maal akka hin goone Akka hin kadhanne. akka hin saganne akka hin karanne yaa mootii nu mirkaneessi yoo kana godhee argame maal haa ta'u Boolla leencaa keessa. boolla leencaatti kan darbatame haa ta'u seera kana baasan seera kana mootummaa biratti geessaniitu maal godhan qubeelaa isaatiin chaappeessan qubeelaa mootichaatiin chaappeessan isa kana booda Daani'el dhaga'e Daani'el erdii dhaga'e booda seera tokko qaba Daani'el amala tokko qaba amala kana dhiisuu hin danda'u lafti kun yoo gad jedhe lafti kun yoo ol jedhe waaqni kun yoo gad jedhe lafti kun yoo ol jedhe amala sana dhiisuu hin danda'u amalli isaa maaliidha yeroottis yeroo maleettis gara waaqayyoo isaatti kadhata isaa nama hin dhaamne waan ta'eef waan fedhe haa ta'u inni kun hin dhaabatu jedhee furatee manaa ba'e galma walgayii moototaa fi kutaa biyyoota warra bishaan sana keessa jiraam inni gaafa sana achi jiraam paarlaamaa sana keessa dhabeetti you know that murtaa'e paarlaamaan murteessa kana dhageetu gara manaatti gale amala qabannoo amalli isaa nagadee buusuu maaliin fuula waaqayyoo duratti kadhachuu inni ja'affaan bu'aan keenya daldallee kan buunnu nama kadhataa yoo taane mana keessan buufattu dhala keessan buufattu waan biraa miti buufattu waliin fakkeessinee jiraachuu hin dandeenye hi'inkoo waan jedhetti fakkaata no seerri ba'e kuni ana irratti hin hojjetu maaliif ani waaqa koo duratti beellaman qaba ganamas nan kadhadha galgalas nan kadhadha guyyaas nan kadhadha halkan warakkaas ka'een kadhadha yoomiyyuu amala koo kanan dhiisu dur cufee kadhata amma galee fuddaa isaa bane maal namichi kun dur fuddaa cufee kadhatamni dur balbala cufee kadhata amma galuu balbala bane akkuma achi been lakkaa jarreen duukaa galteetti kan balbala jala taa'ee eegan jechuudha ammallee seera kaameraa jira kan balbalaa galuu ishee tokkotu liifoonaa godhaa malee waan tokkoof turuudha jeeti yaada fakkeenya gaarii qaba waaqayyoo abbaa ishee baay'ee amanatti baay'ee amanatti waaqa ishee kan amantii isheen qabdu dinqiidha obboleettii kana beeka I know her amantii isheen qabdu laphee koo na boqolcha nagaa itti argattu gaafa argitan yeroo isheen nagaa isin gaafattu waan tokkotu isin keessaa dhangala ishee keessaa isin dhangala guyyaa gaaf tokko akka goote guyyaa gaaf tokko akka goote ollaa ishee jawweetu waaqeffama waaqayyo mul'ata argisiiseera jawweedhuma fiizikaal waaqayyo mul'ata argisiiseera nakkatti ganama barii gaaf tokko kaatee waaqayyo itteenaan waaqayyo sin kadhadhaa itteenaan arra jawwee ollaa koo jedhan alana baasiyette what eenyutu amma kana kadhata mana manaa abbaa mana ishee ati immoo haadhuma isaa hin baay'eeftee meedheen lakkii gooftaa koo duratti amanamaa ta'een deddeebi'aa jira qulqullummaa koo eeggadhee hin sobuu hammeenyan hojjedhu namarratti amaan qabuu amanamaa ta'een mana waaqoo deddeebi'aa kanaatiif amantiin koo guutuudha
Daani'el maaliif sababiidhaan beektu? Maaliif sababii dhaban? Maaliif sababii irraa dhaban? Nama hamaan irratti irra barbaannaan sababii dhaban jedhamanii macaaficha. Yes. Irra barbaannaan hin dhaban. Ol barbaannaan hin dhaban. Gadi barbaannaan hin dhaban. Kan ittiin argachuu kan isaan barbaadan hin dandeenye jedhanii kan isaan yaalan sanaan dhaqamanii. Kanaatiif akka ati dhiisii baqa waan taane amma immoo ollaa wajjin walitti nu barbaadannaan lakki dubbiin keenya ollaa wajjin miti afuricha wajjin. Amma sin karatti barii kaatee ka'ii kadhadhu gooftaan arwaan tokko na keessa kaa'eeraa jetti. Reeqooyii baqa xinnoo masharrafaati hin karatta kaateette hin kaafte. Jannan rafaa abbaa manaa kaaftu. Ameen. Maal nagaa dhabni? Yoo isheen raftee garuu rakkina malee gooftaan ulfaatu hin kaafte. Hin ka'een jilbeenfatennis. Haalleluuyaa. Waaqayyoon galateeffatu guyyaan isaa samba duraa barii samba guddaatti bari'a. Wayyaa isaanii uffatanii gaafa gadi ba'anii jawween mana keessaa bahee alatti du'eera. Finfinnee keessatti kun inuma du'e. Warri jawwee sanaa wayyaa gaddaa uffatanii wayyoodhanii ba'u alan ba'an garuu. Abbaa jawwichaa warra maatii jawwee sana akka hin taaneef namni akka hin barreef hin ba'u mana keessa sagalee dhagaan haqaniitu balbala rukutan. Maal inni bineensa tokko iddoo jedha inni maal kuni maal goonuu jedhan. Ay waan goonuu hin qabnu waan barbaadan godha jedhan. Waan barbaadu goonuu jennaan nama safara barbaadanii nama barbaadatanii gamada wayii fidee xaxanii goototanii haqanii lagatti gad darbatan. Hinduu himunduun amanamummaan amantii namaa dabala. Daani'eliin amantii isaa kan dabalee amanamaa waan ta'eef. Soo kanaatiif jedheen ati hojjetaa gaarii amanamaa kana buufattee taa'ee deem bu'aa buuftee taa'ee deem. Kanaaf kamitti gali jiraadhu gammachuu gooftaa keetti gali jiraadhu. Yeroo hundumaa namni amanamu gammachuu gooftaa isaatti jiraata. Haalleluuyaa. Harka mirgaa keessa ol kaasaa. Haalleluuyaa. Gammachuu gooftaa keetti gammadi. Ameen. Haalleluuyaa. Daayyaa tokko cabee. Baratti gaddinu baratti boonyu utuu hin ta'in bara gooftaa keenyatti gammachuu keenya jijjiiruu nuuf haa ta'u. Kana yoo ta'e bu'aa buufna. Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Nehemiyaan barumsa barsiise hin barsiise booda seera ta'u hundumaa iddii saba isaatti hime booda saba Israa'elitti booda akka jedhe waan tokko dhaameef ilaamee jennaan gammadaa jedheen. Maal attam gammadaa. Maaliif beektu jedheenaan waaqayyoo keessanii inni isiniif gammachuudha waan ta'eef innaa gammachuu waaqayyoo immoo isiniif maaliidha jedheen humna jedhe. Gammachuu waaqayyoo isiniif maaliidha jedhe humna keessan. Yoo gooftaa keessanitti gammaddan humni keessan dabalaa deema. Amantiin keessan dabalaa deema. Waan gochuuf jettan mul'anni keessan dabalaa deema. Waan jalqabdan itti fuftanii xumurtu itti dabalaa deema. Waaqayyo eebba ijoollee keessatti jalqabe sana itti dabalee xumuree eebbatti dabalaa deema. Garuu gammachuun keessan ijoollee keessan otoo hin ta'in gammachuun keessan goofticha ta'u. Kanaaf Nehemiyaan akka jedhe gammachuu waaqayyoo humna keessan gooftaa keessanitti gammadaa. Gammachuun goofticha humna keenya. Kunoo mucaan koo inni itti gammadu. Gammachuu koo fiixaan kan ittiin ba'u eenyudha? Isa kana. Isa maal godhaa? Dhagaa. Lallabameef gooftaan nuuf eebbisu. Garanna.
هللويا لهدر بهتو بسكلا بدياس هللويا gammadaa gooftaa keessanitti Yesuus guyyaa gaaf tokko karannaa karate akka jedhe gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:9 dubbifadhaa gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf gammachuun keessan guutuu akka ta'uun kana hundumaa isinitti himee dubbadhee jedhaan akkasumas Wangeela Yohaannis 17 maal jedha akka jedha gooftaan Yesuus yeroo karatu karata sadhumaa isaaniif karatu amma garuu jedhaan amma garuu gara keenan dhufa yaa abbaa koo isaan immoo gammachuu kootti guutuu haa ta'ani gammachuu kootti guutummaa qabaatani kan isaaniif guutee irraa hafu yoo jiraate gammachuun isaanii guutee haa guutuuf gammachuun isaanii dabalee haa guutuuf angara keen dhufa gammachuu kee keessatti haa jiraatan gammachuun si harkaa fudhe isaaniif laadheera gammachuu kanatti haa jiraatan yaa laba harraba haadiyaas obboleessa koo obboleetti koo gadditee jireenyi hin jiru gadditanii jireenyi hin jiru gadditanii tajaajilu hin jiru gammadaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 maal jedha ergamoota 72 godhee isaan arge isaanis mandaricha gaafa galani namoota baay'ee keessaa hafuurri hamaan iyyee ba'e gammadanii gara gooftaa dhufanii akkasittiin jedhe hin gammadanii jennaan hin gammanne jedhan gammadaniittu jennaan jennaan an dhugumaan isinitti himaa gammachuun keessan isa maqaan keessan mootummaa waaqayyootti bara baraan caafame isa kanatti gammadaa gammachuun keessan isa kana ta'u halleluuyaa mee aameen mee gammachuun koo gooftaa ta'u jedhame karadhaa galgala kana waaqayyo gammachuudhaan nu guutaa waan isaan beekuun karadhaa gammachuun koo Yesuusa ta'u kana booda waan naa ta'e miti sanaa raawwatamu miti sanaa hojjetamu miti hojii koo miti horii waaqayyo naa kenne qabeenyaa naa kenne sana miti gammachuun koo goofticha ta'eera jedhame adreesiin gammachuu keenyaa gooftaatti jijjiirameera jedhame sittan jijjiire adreesii gammachuu kooti jedha jijjiireera gammachuun koo jijjiirameera sittan jijjiireera halleluuyaa lahatoobas selebehediibos galateeffadha gammachuun koo si halleluuyaa hojjetaa gaarii amanamaa nanaa ittiin jedhe gooftaansaa bu'aa buufatteetteen bu'aa buufatteetta kanaaf oolmaan kee gammachuu abbaa kee bira jira gammachuu gooftaa keetitti gali gammachuu gooftaa keetti gali jiraadhu manni kee achi jiraatu dhalli kee gammachuu Kiristoos keessatti jiraatu gaa'illi keessan gammachuu Kiristoos keessatti jiraatu haleluuyaa hojiin keessan gammachuu Kiristoos keessatti ta'e kan jiraate haa ta'u isa sanatti jiraadha isa sanatti galittiin jedhe gooftaansaa gara kamitti gara gammachuu isaatti gammachuu gooftaan kee itti jiraachaa jiru sanatti jedheen eenyu waaqayyo gammachuu itti jiraachaa jira gammachuu lama isaatiitti jiraachaa isatti galee jiraadhu manni kee acha galu gaa'illi kee acha galu dhalli kee acha galu tajaajilli kee acha galu kan kee kan ta'e acha galu daldala qabdu acha galu hojiin kee acha galu iddoo sana galu
gammachuun kee achi galu irra achi galee jiraatu achi galee gammachuun kee haa jiraatu saba Waaqayyo. Lahadar lahavova Jesus. Amen, 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 amen. Galanni gooftaaf haa ta'u. Sekla hadova. Hallelujah. Dhuguma gammachuun guutamaa. Ila isa baranaan qabamtanii bara dhufuutti hin darbinaa. Isa darbeen qabamtanii isa taanutti itti fufinaa. Amma gammachuudhaan ceena. Amen. Gammachuu gooftaa keenyatti gammannu. Gammachuu gooftaa keenyatti qabamnee ceena. Ere amen. Hallelujah. Amen. Akka jedhe ati amanamaan adeen achi galii jiraadhu. Jireenyi kee gammachuu Kiristoos keessa ta'u jedheen. Waan kee kan ta'e hundumtuu gammachuu sana keessa haa ta'u. Achi galii jiraadhu. Hallelujah. Adreesii isaa jijjiire. Hallelujah. Daldalaan bu'aa gaarii fidu gooftaasaaf gammachuu gooftaasaatti jiraata. Hallelujah. Amen. Yesuus ilmi Waaqayyoo ni jiraataan. Hafuurri qulqulluun na geggeessa namootaaf an kadhadha. Hallelujah. Hallelujah. Isti amen jedhamee hundi keessan. Hallelujah. Amen jira. Elias kottu Elias. Raba la boletti sana fidi kot. Yes. Kai jedin achas na fidel daddan. Yaanni Waaqayyo humna gooftichaatu irra bu'a akkannaan jedhe galmeetu banameef naan jedhe Waaqayyo gooftaan. Galmeetu irratti baname. Galmee gooftichaatu irratti baname. Galmeen kun immoo kannaan jedha kan Waaqayyo kan ta'e galmee harka isheettan kenna naan jedha.